Wartuun kenna tajaajila iddoo tokkoo bu'aa injifannoo bittootessa 24ti. Mootummaan badhaadhinaa erga qabsoo hadhaa lammiileen taasisaniin bittootessa 24 bu'uureeffame nama giddugaleeffachuun kenna tajaajila si'ataa kennuun fedha maamiltootaa guutuuf magaalota irratti wartuu tajaajila iddoo tokkoo hundeessuun hojii hojjetameen gama tajaajila maamiltootaatiin milkaa'inni dinqisiisoon galmaa jira jedhame. Booruma kanaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannettis wartuun tajaajila iddoo tokkoo hundeessuun seektaraalee 26 foddaa 12tti hiruun tajaajiloota 111 oliin tajaajila si'ataa dhaqqabamaa fi haqa qabeessi deddeebii fi baasii hin malle irraa karaa bilisa ta'een maamiltootaaf kennamaa jiraachuu tajaajilamtoonni dubbifne ragaa bahaniiru. Hojii gaggeessaa olaanaa wartuu tajaajila tokkoffaa Shaashamannee obbo Gammachuu Nabii wartuu kanatti humna namaa leenjiin ga'umee fi teeknooloojii barbaachisuun guutuun baasii fi yeroon isaa osoo hin qisaasamne maamilli deddeebii burjaajii fi dhamaatii malee tajaajila qulqullina qabu saffisa olaanaan argataa jiraachuu himaniiru. Adeemsi hojii kaameraan kan hordofamuu fi deeggarsaa fi hordoffiin cimaan hojjetaaf taasisuun bakka barbaachisetti tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa xiyyeeffannoo addaatiin hojii hojjetameen tajaajilamaan yeroo isaa osoo hin qisaasamne dhimma xumuratee oomisha isaa irratti bobba'uun oomishtummaa dabaluufis shoora olaanaa baataa jiraachuu kaasanii wartuu kanatti galiin mootummaatis qisaasama malee teeknooloojiin sassaabamaa jira jedhani. Wartuun kun namummaa namaa qofa irratti xiyyeeffatee qoodiinsa kamuu irraa bilisa ta'ee namuusa olaanaan tajaajila baankii dabalatee gosa tajaajila kamuu saffisaa fi qulqullinaan kennaa jiraachuu fi kenni tajaajila lammiilee 95% ol galmaa'u yaada maamiltoonni teeknooloojiin deeggaramuun kennaniin mirkaneessuu hubachiisanii ummanni faddaaltotaan osoo hin sobamne bilisaan wartuu kanatti akka tajaajilamu waamicha taasisaniiru. Itti aanaa hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaan tajaajila waliigalaa wartuu tajaajila iddoo tokko obbo Amin Jamaal akkaataan kenna tajaajilaa kanaan dura ture harcaatii qabaachuun hawaasni faddaalaan gowwoomfamuun dhamaatii baasii fi yeroo isaa qisaasessuun tajaajila bitataa turuu fi rakkoo hamaaf saaxilamuu yaadachiisuun wartuu kenna tajaajila iddoo tokkoo Shaashamannetti yeroo fi istaandaardii taa'een dammaqannaan tajaajiluun rakkooleen turan guutumatti furamuu eeraniiru. Wartuu kanatti tajaajilamaan 70% osoo qaamaan hin barbaachifne hojii isaa irra taa'ee siistema teeknooloojii diriireen tajaajila kan argatuu fi 30% qofa dhimma mallattoo barbaaduuf gara wartuu kanaa kan dhufu ta'uu ibsuun hawaasni weebsaayitii http://gov.et irraa odeeffannoo barbaachisu argachuun haala mijatetti dammaqinaan akka gargaaramu dhaamaniiru.